بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله كن برنامج كي يكتا أفرف كتاب تجويد المصور ما تدري إنه الرجل ما تدري وهي قرآن الرجل قرآن جبتم مالي هذا ربي المعجز جنة المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوة المكتوب بين الدفتين المنقول إلينا بالتواتر كراهد دودان كراهد دودان كان جمع كينيا في جنة تواتر جتشو سنة مالي كراهد دودان أفون قرآنا أكمي إسجد دبتشو فم التواتر تواتر جتشون هو النقل المستفيض إني fuudhinsa faca'aa ta'e jedhe fuudhinsa walirkaa fuudhinsa almustafiid faca'aa ta'e jedhe karaa hedduudhaan likabarin oduu tokko min alakbaari oduu min alakbaari oduu ru'aa ta'e tokko fuudhanee facaasu fuudhaminsa facaafamaa ta'e xabaxaqatan sadarkaa yookaahu dhaloota bacda xabaqatin eega dhalootaati fuudhaminsa oduu fuudhamee facaafamaa ta'e dhalootaa eega dhalootaati dhalootaa eega dhalootaati min awwal al-isnaad jalqaba sanadaarraa ilaa aakhirihi burqaa jalqabaarraa jechuu ilaa aakhirii hamma dhuma isaatti siigalee akkas jechuun oduu faca'aa jechuun fakkeenyaaf rasuularraa alayhi salaatu wassalaam quraana kana nama meeqatu irraa rasuularraa barate sahaabaa nama hedduutu rasuularraa barate tokko amma hadiisa wahii fakkeenya isin haa godhu jalqaba irratti hadiisni kun mutawaatirii fi aahaad jechuu jira hadiisni quraana sun ta'in hadiisa mutawaatir ka jennu kun hadiisa aahaad jechuun hadiisa nam tokko odeesse jechuun namuma tokkotu rasuularraa dhagahe rasuularraa dhagahee nama tokkotti dabarse namni tokkoon sunoo nama hedduutti sun dabarsin namuma tokkotti dabarse namuma tokkorraa an fakkeenyaaf nam tokkorraan qara ana qofatu nam tokkorraa waa dhaga eegan dhagahee booda osoo nama biraatti hin dabarsin nama hedduun himin namuma tokkoon hin gaha namni tokkoon sunis namuma tokkotti dabarsa namni tokkoon sunis namuma tokkotti dabarsa eegalee hadiisa hedduu jechuun immoo hadiisa sahaabaan namni hanga shanii wayii rasuularraa hamma dhagahan alayhi salaatu wassalaam yookaan namni 10 ta'anii rasuularraa hamma dhagahan kurnan sunuu dabarsanii ammas nama 10 dabarsan maal jedhaman akkana mutawaatir jedhaman kanaafuu qur'aanni mutawaatiraan dhufe sahaabaa nama danuutu nama hedduutu qur'aana rasuularraa qara'e sahaabaan fakkeenya yoo fudhanne sahaabaan namni 100 qur'aana rasuularraa haa qara'an eega rasuularraa dhagahanii booda isaanisoo dabarsanii nama hedduu barsiisan jechuu egalee nama jama'aa nama hedduutu oduu kana oduu faca'aa karaa hedduudhaan dhufe dhaloota hanga dhalootarraa nama dhalootarraa hanga dhalootaatti isa sana jechuu rasuularraa qabee hanga dhufee nu gahutti karaa nama hedduutiin dhufe jechuu bihaysu yahiilu jedhe bihaysu yasiilu hanga hiyyaanni tokkotti alcaqlu caqliin ijtimaacu walitti qabamu kullu ruwaati cufti nama waan kana warri odeesse sunu calal kazibi kijiba irratti walitti ni qabamanii kijiba irratti waliif ni galanii warri odeessin kun hundi isaatu kijiba irratti walii ni galan jechuu hamma caqliin hiyyaanni tokkotti jechuu hamma qur'aana kana ayata tokko nama karaa hedduudhaan odeesse namni dhibbi odeesse namni dhibbi kunuu ayata tokko fakkeenya wal asrumatti qara eega namni kun hundi isaatu waan kijiba irratti walii ni galan jedhee sammuun ni fudhata hin fudhatu qur'aanni amanamummaa akkanaatiin karaa nama hedduutiin dhufee nu gahee jechuu akkas jechuudha kanaafuu almanquulu ilaynaa bittawaatur gara keenya tawaaturaan dhufe jechuun
tawaaturri akka kana karaa hedduu akkanaatiin dhufee nu gahe jechuudha. Hayyee albuti. كيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم متدري لما نبي ربي أكمتي جيس القرآن الكريم قرآن كبجماعة أمة إسات رسولي أكمين جيس بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نجيس الأمة أمتتي القرآن العظيم قرآن قدات بطريقتين كرالمان أمة جيس أمني نمني هدو رسول الراكر يجنسوني كرالمان tokkoffaan jedhe maktuuban barreeffamaan ay mudawwanan jechuu galmeedhaan qur'aanni funduruma rasuula rabbiitti barraa'e alayhi salaatu wassalaam gaafuma sana barraa'e lafee irratti lafee ceekuu kana lafee babattee irratti mukarratti dhakaa babattee irratti yookaan gogaa kalloo irratti gaafuma sana barraa'ee jira wanni hin barraa'in hin jiru jechuun hundi isaatu barraa'ee jira namni hundinuu dhakaa isaarratti barreeffateetuma mana isaatti walitti qabata jechuun inni kaan kalloo irratti inni kaan godhe maaliif jennaan gaafa sana waraqaan hin jiru yookaan lafeedhuma irratti lafee irratti barreeffatee ol kaata ayinni tokko hadha bu'aa miti والعصر فكن هون والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قاف جنو eenyu hundi isaatu gaafa wal arsi ayyaanni tokko bu'e ayyaata sana barreeffatee gala jechuudha. Dhugaarrattis ta'ee dhakaa baancii yookaan balchiise jedhamu dhakaa babattee jira miti sana barreeffatee mana kaa'ata jechuudha. Tokko lammaffaan manxuuqan karaa dubbiitiin manxuuq jechuun annaqlu sawtiyyu fuudhamiinsa sagaleetiin karaa sagaleetiin immoo qara'an sammuu ofuu keessatti sagaleedhumaan qara'an hifziidhumaan qara'an. وقد وصل القرآن لغت قرآن جهيجر وصلنا القرآن قرآن نجهيجر بالطريقين السابقتين كرا لمن هم دبرت كنا نجهي متواترة كرا هدودان أكاتا لمن كنا قرآن نجهي يجتش مراحل تدوين القرآن الكريم سدلكالي برو قرآني gaafa barraahuu jalqabu funduma rasuulaatii barraahuu jalqabe jenne suuraa irra dhiisika suuraa sana si himuu deemaa ba akkaataa gaafa sanatti barraa'e egalee la jalqabarraa barruu sana ol butii mul'ise hayyee amma gamaan si agarsiisa kun gama jalaatti yeroo laaltu suuraa kanarraa jala isaa maaltu jira wanni akka lafeen jiru jala isaatti wanni akka dhakaa jala isaatti wanni akka kalloo irratti barraa'e wayii hin jiru yeroo jalqabaatiif akkaataa sanatti barraa'e hundura rasuulaatti jechuudha. Itti aansee immoo osuma muuxatu akkasitti barraa'e akka lammaffaa kanatti barraahaa gaafa duraa qubeen arabaa kun waa tokko addaan beekamtu cabxiis hin qabdu tuqaas hin qabdu fataa kasraas hin qabdu hin jenne kunuudha akka kana jechuudha. Barriinsa amma maaltu beekalasa gubbaa sana eenyu dubbisuu danda'a? Eenyu dubbisuu danda'ama? Egalee nam tokko namni dubbisuu danda'u hin jiru. Akkaataa kanatti barraahaa muuxatee kunoo akka isa irra keessa qura'aana sanarra harkaa qabnu kanatti immoo dhufee barraahe jechuudha. Yeroodhaa yerootti. Fakkeenyaaf zabana rasuulaa akkasitti barraahee ture. Zabana immoo Abubakriis barraahaa, zabanatti aanus barraahaa. Amma kan bakka tokkotti fide kana tokko addaa sii baasa. Ayyee ol dabarsi. Tokkoffaan jedhe la kitaabatu barruu kulli maqxacni hundi isaatu jechuu cufti aayataatu kitaabatu barruu kulli maqxacin cufti aayataa fawra nuzuulihi daddafoo bu'iinsa isaadha. yeruma bu'uu isaa bayna yaday nabi sallallahu alaihi wasallam funduree nabii rabbiitti wal wahyu haadir osoo wahyiin jiruu jechuu akka inni itti barraa'e kuno suuraan kun maal agarsiisa inni kaan kalloo inni kaan lafee inni kaan immoo gogaa digalee akkaataa kanatti rasuularraa barraahee as gahee jechuu haala kanaani
barraahee qur'aanni bakka har'a nuti geenyu kana gahee jira jechuudha. Yeruma sana barraa'e rasuulumarraa barraa'e rasuulumarraa barraa'e rasuulumaa jiruu barraa'e. Barraa'uu isaa hoo maaliin beeknaree ol buti tokkuma qofa ol buti hin dhaabnu. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه ولا برسي كابيرا قاشا بكانتا والبوتي يو برجرات ايوه رقم مالي رسول ربي الرا براه يروم رسول ربي سنة براه الرد كنو قال زيد بن ثابت رضي الله عنه زيد بن ثابت جد ربي سراها جالت كنت ننتهج أكتب الوحي كان الوحي بالرئيس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي برد وهو يملي علي إسان الرد قرأوا فإذا فرغت ويتراود لي قال نجد رسولي اقرأ قرأ جده يا زيدي وانا ما بريست سنة قرأ جده فأقرأه نين قرأ جده وانا اللفيد أكارتي بريس سنة نن قرأ جده فإن كان فيه يو بروس هي كيس سن كيس تتأس سقط دغنغري أقامه رسول الله سريس ثم أخرج به إيجنا إسانين قريبها إلى الناس قرنا ماتن إتين قريبه نما برسيسا جد رواه الطبراني طبراني قباسي بسند سند رجاله والرئيس أديس موثقون أما نموت حنيني جدا قرآن يا لك نام براه أسده هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين